olii gadi fiidee nanaa guddiftullee ilmaa kiyya jettee namaa gattaatullee qaamaa kee fixattee lafeetti haftullee. Irra caalatti kan walii gallee nuti hundi ibsuu dadhabnu yoo ta'e jaalala haadhaaf qabnu. Harmee jechuun barsanii taagam takka nu jaallattu tanuti jaalala ishii hubachuuf hin dandeenye haati sanii tanurra lubbuun ishiif hin caalle haadha jechuun sana. Jaalala siin ibsite aniyyuu keessattiin haadha kootiif jaalala kana akkan ibsu nu godhee jira. Siif jiraachuun koo kan na jiraachisu edaa ana jechuun si'iin harmee koo sin jaalladha nan beeka jechi kun akkasin ibsine. Jaalala haadhaaf ibsuudhaaf akka kiyyaatti waan hin ibsuun hin qabu. Jecha filatanii akka kanatti nama jaallatanuuf gaafa waan tokko ibsanu keessi kan kee kun boqonnaa argata beektaa. Nuti irra deddeebinee himuu fi barbaachisaa miti. Maaliif jaalalleedhaa miti yookaan jaarsaa miti yookaan jaartii miti haadha. Gurmuu haadha keenyaa irra teenyeeti kan nuti hadhaas geenye keessatti. Jaalalli kendumu mi'oofta kadama ayoko harmeeko si caala hunduma jaalalli kendumu mi'oofta kadama ayoko harmeeko si caala hunduma. olii gadi fiidee nanaa guddiftullee ilmaa kiyya jettee namaa gattaatullee qaamaa kee fixattee lafeetti haftullee hafuura kee hawaa waan fedhe taatullee yaayokooy deseko ayokoi deseko ya rabbi ya gofta awanan sikaddu ayoko harmeko umri shinaladu. Addunyaa kanarratti wanti akka haadha tilmaamamees wanti akka haadhaan jiru rabbiin gaditti dhugaa dubbachuuf taanaani. Yaa dhugaadha. Egaa daawwattoota keenya kan Forex Entertainment qophiin keenya qophii qara jaalalaati. Qophii qara jaalalaati wajjin immoo qophiin arra qabannee dhiyaanne qophii jaalala haadhaati. Akka obboleettiin keenya nu ergitetti jaalala haadhaaf qabdu akka malee itti ibsite keessattuu akkaataa isheen itti ibsitetti baay'ee nama gammachiisa. Ani qopheessitu Assoo Mudassir. Anis sagsee nuti sagantaan keenya akkuma beekamu qara jaalala onni jaalala miidhamte kan itti wallaannuu fi jaalala faloo dhabde kan falatti barbaannu akkasumas xalayaa daawwattoonni keenya barreessanii nu biraan dhaqqabsiisan qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Akkuma beekamu gaa jaalalli kallattii tokko qofaan osoo hin taane jaalalli haadhaa jira, jaalalli biyyaa jira, jaalalli abbaa jira, kan obboleessaa, kan jaalallee, kan hiriyaa waan hedduudhaan ibsamuu danda'a waan ta'eef nutis kana giddu galeessa godhannee namoonni hedduun jaalala abbaa barbaadaniif haadha isaa ta'u, obboleessa isaa ta'u, obboleettii isaa ta'u, jaalallee keessaniif isaa ta'u karaa qophii qara jaalalaatiin bira dhaqqabsiistanii nutis immoo qindeessinee yaada tokko tokkotti daddaballee mimmi'eessinee nama isin ergitaniif kana bira dhaqqabsiisuu dandeenya jechuudha. Namoonni xalayaa jaalalaa qabdanuu karaa toora bilbila keenyaatiin nu quunnamsiisuu dandeessu. Akkasumas yuutuubii chaanaalii keenya sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Kanumaanuu wanti an ibsuu barbaadu jiraate amma nuti qophii qara jaalala irratti seenaalee garaagaraa dhiyeessina. Kan jaalallee, kan abbaa, kan haadha, kan jaarsaa jaartii dhiyeessuu dandeenya. Garuu wanti nuti barbaannu namoonni seenaa keessan nu ergitan yeroo nu ergitan akkuma barreeffamaan nu ergitan kanatti maaliif gaafa yeroo ati waa'ee jaalala haadhateetiif qabdu ibsitu irra caalatti barreeffama ati keessaniin caala
sagaleen ati ittiin keessu nuti naafi isaa qabanni qopheessina. Sagalee immoo kan isaa yookaan immoo kiyya dabalameetitti sagalee teenyaan goon. Immoo irra caalatti osoo sagaleen isaanii itti seene baay'ee bareedadha. Saniifuu namoonni seenaa keessan nu ergitan barreeffamaan eefan nu ergitan booda barreeffamuma san sagaleedhaan waraabdanii osoo sagaleedhaan nu ergitanii baay'ee bareedadha. Sagaluma teessan neene asumaanuu seenaa teessan daleena arragaa seenaan keenya seenaa haadha jaalala haadhaaf qabnuuti. Gaafa seenaan takka nutti ergamtu yoo haadha taate namuu akkaataa jaalala haadhaatti ibsanii fixuun hin danda'amu. Kan gaafa jaalala yoo ta'e immoo yoo qabaachuu baatte sii galuu danda'a. Sii galuu dhabuu danda'a yoo kan jaartii ta'es akkasumatti garuu irra caalatti kan walii gallee nuti hundi ibsuu dadhabnu yoo ta'e jaalala haadhaaf qabnu. Akkasii jaalalli haadhaaf qabnu daangaa hin qabu. Nu guddisuuf jecha waan hedduu keessa dabarfattee nu nyaachistee ofii beelaatee waan hin danda'amne nuuf jettee dandeessee sadarkaa har'a jirru har'a isaaq akkan isaaqiin ta'u kan goote rabbii gaditti asuun akka asuu kan taatu kan godhe rabbii gaditti haadha keenya jechuudha. Haati kan keenya nuti biyya adda addaa yoo jiraannee jenne nuti har'a sagalee keenya kana isaanirraa qusannu halaala teenya isaan sagalee keenya kana guyyaa guyyaa sakandiidhaan asuu sagalee keenya dhaga'anii isaanitti tola beektaa. Kanaafuu iyyuu jaalalli haadhaa waan sadarkaa kanatti ibsamu hin qabu. Mee dhugaa dubbachuuf taanaan obboleettiin keenya kun akkasiin itti haadhaaf jaalala siin ibsite aniyyuu keessattiin haadha kootiif jaalala kana akkan ibsu nu godhee jira. Kan sii qofa osoo hin taane kan hunda keenyaati kan isiin ibsite jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa akkaataa ishiinti barreessitee ibsite hedduu nama gammachiisa. Keessattuu dubartii taate. Dubartiin gaafa haadha ishiidha jaalaltii haadha ishii caalatti irra caalatti galtuufi gaafa ishiitiifis heerumtee ilmoo dhalte ida haadha keenya sadarkaa kanatti nu dhaltee nu guddisuu turte kan jedhu irra caalatti jaalala haadhaa qaban baay'ataa deema. Bootaan ati haadhaaf qabdu baay'ataa deema. So baay'ee nama gammachiisa kanumaa wal fakkaatee gaamee akkuma obboleettiin teenya seenaa haadha jaalala ishii jaalala qabdu ibsite atis yoo dandeesse haadha teetiin nu geesse. Sirriidha. Haadha jechaan ibsuu hin dandeessu yoo gochaan ta'e malee gochaanis illee jaalala haadha keetii kana ibsuu hin dandeessu. Jaalala haadha kootiin akka kanattan ibsa. Haadha koo siif jiraachuun koo kan na jiraachisu edaa ana jechuun si'iin harmee koo sin jaalladha nan beeka jechi kun akkasin ibsin utuu jecha kanarra caalu jiraatee jennaan jaalalan siif qabu ibsadhee gatii kee danda'ee kaffaladhee natti tolatu arrabbii gaditti siinan harrage utuu danda'amaa taanaan umrii koorraa qixxeessaa siif kennee ati naaf jiraattii natti tolatu gammachuun koo na caalaa si gammachiisaa harmee koo hedduun si jaalladha bakkuma jirtutti nagaa fi umrii dheertuu isaan siif hawwa. Namoonni tokko tokko immoo gaafa haadha isaaniirraa fagaatan akkaataa haati teenya itti nu guddistee bakka tanaan nu geesseen akkaataa nuti immoo ammaan tana deebisnee kan nuufitti jiru gonkumaa walitti hin dhufu. Jazaa haadha teetii deebisuu hin dandeessu. Haga dandeessutti immoo dirqama sirra jiru baafattee jaalala qabduuf yeroodha yerootti haadha teetii ibsaa akka ishiin sirraa gammadduuf waan ishiin jette akka gootuuf niyyaa ishii waan barbaadde haati tantee barbaadde haga dandeessutti waan san gootee fi argamuun dirqama keetii jaalala haadhaaf ibsuudhaaf akka keetti waan hin ibsuun hin qabu. Akkasii mee xalayaa daawwattuun keenya yookaan immoo obboleettiin keenya haadha siitiif barreessite kana dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Ashamaa akkam jirtu Forex Entertainment nageenyi koo kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa qabu. Maqaan koo Diyuu Roobaa yookaan Diyuu Takkittii Galamsoon jedhama. Godina Harargee Lixaa Aanaa Habroo magaalaa Galamsootti dhaladhe guddadhe. Ani qophii qara jaalalaa hedduu takkan jaalladha. Akkasumas nin hordofa. Har'a garuu carraa kana argachuun hedduu na gammachiise. Ani har'a naman haalaan jaalladhuu fi naman hedduu takka kabajuu fi akkasumas jaalala tiyya ibsachuun fedha. Harmee jechuun barsanii taagam takka nu jaallattu. Tanuti jaalala ishii hubachuu hin dandeenye. Haati sanii tanurra lubbuun ishiif hin caalle. Haadha jechuun sanii
tagammachuun isii fuula keenya irra ta'uuf. Haadha jechuun zani tagaddi ishii gadda teenya irra taate. Haadha jechuun zani ta ishiin nuun malee jireenyi hir'uu itti taatu. Haadha jechuun zani tagammachuun teenya qofa arguu feetu. Haati sani tanuuf jettee jiraachuu hawwitu. Haati sani haadha jechuun zani ta du'a teenya arguun sodaa itti taatu. Egaa sani ummii tiyya an kana qofan beeka si malee jireenyi kiyya duwwaadha. Haadha too an rabbii kiyyaa fi ergamaa isaatti sallallahu alaihi wasallam aansee si qofaan jaalladha. Hagan si yaaduun hin beeka garuu yaada qofaani malee. Dhugaan siin jedha ummii tiyya situ hundarra naaf caala. Naman an qixa keeti jaalladhu hin jiru, jaalladhus hin jiru. Si waliin haasa'uu fi yeroo dabarsuun onneetoo keessatti tasgabbii addaa ta'e kenna. Yaadan si dhabee yeroo baay'ee guyyaa tokko tokko nin yaada. Yeroo ammaa kana miira natti dhagaamu ibsuun anatti ulfaata. Ati osoo ana hin argin jiraachuun ni ulfaata. An osoo sin jaalatin jiraachuun ni ulfaata. Sin jaalladha harmeetoo nagaan naaf jiraadhu. Nagaatti. Egaa daawwattoota keenya seenaa obboleettii teenyaa dhaggeeffannee walitti deebinee jira. Seenaa kanarraa isin yoo akkam jettan ilaa ammatti akka obboleettiin teenya haadha ishiitiif jaalala qabdu ibsite kanatti isin yoo taa'uma jirtanii miidiyaa irratti illee dhiyeessuu baattan jaalala haadha teessaniif qabdan ibsuufiin yaada qabdan dabarsuufiin dirqama keenya. Seenaa kanarraa gaa akkuma walii galatti wanti nuti ishii gorsinan jiru wanti ishii nutti ergite seenaa haadhaaf qabdu jaalala haadhaaf qabdu kabaja haadhaaf qabdu nu ergite kana ummata keenyaaf hawaasaaf gaggeessuudhaaf malee gorsa biraa dhugaa dubbachuuf taanaani obboleettiin keenya kun of qofa osoo hin taane hunda keenya daawwattoota kana hunda bakka buuteeti kan isiin jaalala haadha keenya nuuf ibsite an keessattan haadha kootiif ibse isa dhugumaa dubbachuuf taanaan jecha akkas babbareedu kana jecha mi'aawaa kana jecha waan jaallattu tokko wayittiin ibsattu way barbaaddee dhabdu wayin jiru isin garuu kallattii isin ittiin ibsite akka ajaa'ibaati waan ta'eef jecha filatanii akka kanatti nama jaallatanuuf gaafa waan tokko ibsanu keessi kan kee kun boqonnaa argata beektaa. Dubbiin haadhaa kun immoo dhugaa dubbachuudhaaf taanaan akkuma duraan siin jedheedhe nama qofallee osoo hin taane bineensillee hangam akkasiin haadhasii haati kun hangam akkasiin immoo ilmoosiidhaaf sadarkaa lubbuusii kennuuf jirti. Maaltu na dhibe beektaa allaattii tokko wayitu jira. Allaattiin kun hanga danda'ame waan gurguddaa kanas ni nyaata beektaa. Gaafa nyaatee jedhu waan nyaatu kana ilmoo isaatiif dabarsee kenna. Baay'ee osoo hangi inni ofii nyaatu xiqqoodha. Hanga inni ilmoo isaatiif kennu tuyyuu guddaadha. Gaafa bonni galee yookaan lafti gogee ilmoon isii kun waan isiin nyaattu dhabdee jedhu laphee isii kana kukkuteetuyyuu laphee isii kanarraan dhiigni gadi yaa'ee dhiiga sana ilmoon sun akkasiin soorattee jiraattu gooti haati jechuudha. Sana booda madaan isiin of nyaattee ilmoo isii kana dhiiga isii obaastee jiraachiste kuni madaan isii sun hin fayyu sababa madaa isiitiin duuti jechuudha. Sadarkaan haadhaa hanga kana sadarkaa lubbuu ofii dabarsitee namaa kennuuti. Hundi kan keenyaayyuu hadha gurmuu haadha keenyaa irra teenyeeti kan nuti hadhaas keenye. Keessatti gara baadiyyaa kana keessatti haati keenya waan isiin nu wajjin taate nu guddiste hin beekna hundi keenyaayyuu. Rakkina isaan keessa dabarfatanii hadha sadarkaa kanaan nu ga'anii nuti guddannee irra jenne haajaa isaaniitu iyyuu hin qabnu. Yeroo itti bilbilleefaattiin dubbannee jaalala keenya ibsinu faan qabnu garuu isaan achi ta'anii akka daa'imaatti nu laalu. Kanaafuyyuu maatii kan keenya al tokko tokko waan isaan barbaadanu laal bakka haadhaa namni amma fakkeenya haati keenya lubbuudhaan jiraachuu dandeessi namoonni hedduun immoo haadha lubbuudhaan dhabe bakka haadhaa kana kan inni bakka haadhaa kana ituu waan tokkoon ibsataniif haati kun jalaa darbitee jennaan gaabbiidhaan quba nyaataa jiru hedduu isaa jira jechuudha. Hamma danda'amaa ta'etti maatiin keenya amma jiranu taati keenya amma jirtutti kunuunfachuu yoo kunuunfachuu hin dandeenye oolmaa siinuuf oolte kana deebisuu hin dandeenyu haa ta'uuti garuu akka nuti jaallannu akka nuti jirruufiif guyya guyyaadhaan waan isin barbaadu sagalee keenya kan isin barbaadu yoo ta'e jedhe haala jirru keessaa yeroo muraasa kenninee fi maatii keenya wajjin dabarsu yoo wal bira jirra ta'ellee
itti qanani'uun akkuma jirutti ta'ee waan fedhiin haati keenya qabdu waan tokko guutuuniif dirqama kan keenya. Dhugaa keetii akkuma walii galattuu dirqamni haadhaa ilmi namaa hundi ni beeka dirqama isaanirra jiru haadhaaf jechuudha. Nuti irra deddeebinee himuu fi barbaachisaa miti. Maaliif jaalalleedhaa miti yookaan jaarsaa miti yookaan jaartii miti haadha gizee jennu gaffa geessinee ilaaluu danda'uu qabna gaa'e. Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya kan seenaa haadha hagana fakkaata. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.